مسي جعل لك مسي مالي Makasan Rabbi si ajar dia si gedang beras. Umman negara sagede nama wara. والله العظيم اي إداتنا كميسة أنا كان جو قالوا لي فاهمة كافي تكسين قاعدو Anu man no kun sagede nama wara ba. وسو وارك جزء التاني أكو من أنا التاني جرتاني سا يعني تكا دلار جتاني توتاني بيتانو يتشوسيتي أنا توس أدسني باسا يفهم والله لازم يكون يفهم أكبر Namni takka fuudhe ilaa dhugumatti namni dubartii takka karaa halaalin fuudhe imaana qabaa qalbiin isaa hin bololtu alatti gadi hin deemtu yeroo hunda jaalala jedheen erga takka waan argate yookaan quraana qaraa yookaan gara fuuldura wantaatti deema akka keenyaa kun faan katakkaa waa hin ergin kana namni irra laalu hin jiru dhiifama kaan immoo anamma kaan irra laalaa ittan koobla dhugaa rabbi akkasi dhaabadheen gaafadhe bar namni waa arkee sila akkanan ta'uu yennaan gaaffii irra dhaabadheen gaafadhe bar akkas wayi na aartani garuu maal wayin isin aarsee gaaffii irratti akkam gaafii teetire takam Ustaazi na biran jiru waan an gaafadheen raanfattee hayyee bakka dhiisi. Maal akka nama tokkotti maal waan si qarqaaru ni jira? maal jettan dibbadhaa yeema shabakaat deebi'ee Hayyee dhiifama. Akka nama tokkotti waan isin qarqaaru ni jira. Dubartii buttusan keessatti waan si qarqaaru ni jira. Karaa cufuudhaan qeerroo yaamuudhaan waan akkasii yaa dubartii boru butamtu irratti. La beeyta waan Oromoon tun ajandaa fi hamilee nama cabsi jaalatti beeyta anarraa waa hedduun arge rabbi fuula Oromoodhaan aman dhaabini hunda caalaa ani yookiin du'aayii qofa nama obboleessa kee tokko dandeesse jina dhaabbataa hin dandeenye du'aayii gootaa fi rabbi si haa barakeessu yookaan bultii gaarii sitti haa ijaaru jedhanii du'aayii godhanii fi hanga achi godhuun guyyaa tokko gaaf tokko rabbiin keetillee akka Qoraana qaree kara manaa galu buusuu deemta moo walii galtanii jechuu fedheeti ammas yaa'ii biraa nutti hin fidin jeeti bar. tanuma argan kararraa qabanii butanii achi geessanii ofii gandi miyyoo isaanii barbaadanii manguddoo itti erga namaa butaan shari'a keessa hin jirtu. Eessa jirta gandi keessa kamii dubartoonni manatti ol manuma warra ustaada yookiin nama sitti dhiyaatu geeffattee dhufa. Beeraa olaanaa qolla baay'atu jettee nuti manguddoo geeffatta deemte. Galgala moo galgala buutuu deemta silaa yaaboo gudii bara. Alaala guyyaa butan malee halkan hin butan. Osoo namni si argu. Amma booruu saayii rakkanne wallaahi yaaltaan. Amma booruu qabuttu jala deemna jechuudha. Hayyee gaa tanuma iqaama uffattee buti akka nuti illee harkinee irraan dubbanneef. Xiqqoodhaa bar. Ati gaa xiqqoollee osoo hin ta'in tanuma jiddii garii isaa itti wayyaadha. Duruu laaltee jirtaanii? Duruu laaltee jirtaa maale? Nama nooman laala jettee taane bar. Assalamu alaikum. Nama sawwacii itti baaftee deemi laali jettaan. Assalamu alaikum Ustaz Bayyan. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabeektanii Ustaz Bayyan ana. Ati guyya meeqa siyaamnan nama jalaa boonti ati warra sheekota kanan dubbiftuun sa'aan sodaa. Ani boonu bar yaaboo lafaa fardaan si barbaadee kunoo mubaarakiin miseenjara kee Maaf na barbaadu.
Bakka ani doktora beektaa doktora laa kaffalee ani kiloroksii dhugeen tarrafee kunoo maakii rabbii gadi na cinaa turtee si galee giggimmi jedhee mucaa naa fiddanuu malee jennaan maakiin mucaatti bilbiltee kootu jennaan ani siin fadhuu maakii na dhiisii jedhee jechuudha jaalalti dirqiidhaan hin ta'u jedhanii. Isheen afaanumaan jaalala beekaa malee akka durriyyatti dubartii haasofsiisuu Ati hin immoo beeku. nama jaalalaati garuun sitti aareen ture duraan dhugaa garuun yeroon immoo keessa lixees ilaaluun na azzansiiste si Amma galee maaliif amma jaalalti fala gooftaati. Ati abbaa jaalala. falagoytaati rabbi si haa yeroo jeetan du'a isii godhaaf ishee Boo'uu jaarsa jirtu adda ajaa'iba. duuba Ani baay'ee na azzansiise ustaaz bayyaan yaani jaalalatti namni qoosu dhugaa jaalala dhugaa Osoo jaallatetti. osoo boochee silaa osoo boochee dhugaa rabbi maqaa dhooyteetiin baana. Fatiyaan ni bochi baay'isawii boisiinis tiktok kanarratti Yoo bochi mamma sadarkaa tokkoffarra yoo mamma jirti. bayaan jeehettee booche isheen. No isiin No ustaaz bayyaa ani na ni azzansiista bochi beektaa maaliif ati kuni nama jaalalaati wallahi hin bo'an ustaaz bayyaan yoo barbaadde Naammoo biyyoo beetii si bo'an. barbaachichi ka bo'anii fi beekaa nama jaalatan irraa bo'anii fi kun baradda. No anis nama jaallatee bar ittiin isiinis maati. bara nama jechuun jaala amma dura jechuun wallaahi taarika dhugaati ustaas bayaan Fatiyaanii amma dura isii tana hedduu mucaa tokko mucaan warra awwadaa'e maqaan inni Azee Hin boochise. Mu'aaz jedhama dhageessi hima. Mu'aaz jedhama emmi jettee gisee hunda miidiyaa kanarraa maraatti ni bochi nama Isa qabaachuun mala jechaaf jedhee bara Kallattii wayii isin sirreessa. dubbina afaan hin badini. Amma gaa hagana hedduu Hamzaa hajii keenya kun miskiina wallahi Hamzaan kun uummata qabu qabu narra dawwalee maal naan jee gargaarsa mucaadhaa akkam goote si maarree maalitti hirta naan jee yaa Hamzaadhaan jeen waan akkanaa deemu jira biyyooti saasa'utti jira dubbii akkanaatti nana siruu gabaan tanaan jee wallahi laziim waan akkanaattu jiraan jeen dubbii tana mara keessa ibse Hamza illee rifateeti achumaa narraati callise maama baangaama guyyaa kaan oganan Hamza akkas jeen booda natti dhufeeti yaa ibsaa kiyya naan jee nam tokkotti liivirra hojii jirta naan jee hin jiruun jeen guyyaa liivirraa bahe naan jee wajjaa sonne tokko ni beektan yoo liivirra jiru dheengadda kaan jechuu Guyyaa wayii ani miyyoo tana kun fadhaa jee Ayyee. kulleen fadhan jenne garuu miyyoon sin fadhu naan jettee nam feetu akka ishiin nam feene amman arge naan jee duba akka ishiin sin feene ati amman garte malee ani guyyaa duraa naafi isa Inni darasoota waliin duratti ba'uusanii hatta godhe darasoonni biloo goote ofirraa. dhaggeeffadhu darasoonni akka goote darasoota walitti ilaalla irraan isin deebi'a. Ayyee. Ati amma garte yaa mamma baan ani guyyaa gaafa ati dura walitti nu ta'e booniyyeedhaan guyyaa dura booniyyee dubbiseen adda baafadhee barii akka ishiin ta'e hin qabneen jeen sin feetu. Wallaahi sii kakaadha sin feetu hin jeen ammallee. Hiikin jeen dhugaa naa himuu barbaadde. Takka ammoo akkamitti hiitayaa mamma baan dhaggeeffadha akkamitti hiitayaa mamma baan akka booniyyeen si jibbitee osoo hin ta'in an nama akkana ta'e hin fadhu jetteet as baanee rabshaa dhaabna. Itti garagalteetii nam tokkotti hin himini si galee na jibbiteettee akka kanatti si naaseeni booda booniyyee nuuni jibbiteettee dhalaan biraatu nuun hayyamtu nama nutti hin kofalchiisini yaa mama bana ookee naan jee gaama dhageessee mama bana hayyee naan jee amma waan ta'u dafaati takkanatti fuudhati dafaa gargaarsa naa banaa jaammas lafaa keetu noo hin ta'u hin jeena amma Gargaarsaan itti fuudhanii maaliin horachuu edda? Ammalin beeka gaama lafaa keetu akkam akkana naan gootani maarree naan jee Rakkoon qabu hadiisa wal horatanii. Ayyee. lakki akkanaa miti itti dhiisi amma ajandaan oo'an ajandaa waa'ee oromoo kun sirrii miti qooyi agasutti utas gabbaayin jeen ta gargaarsatti yaana nuti amma kanatti dhiifne Ati bakka xiyya sana argine akka lafa jiru. wallaahi miyyoota nan fadhu adhafaatee bakkana jala qabutti hin jirtu dubbitti hirtan Abaa jira siya wallaa siya qabaara yalla. kun nagalee naasa'u jiraate wallaahi nasi Wallaa billaahi. dura kana mara laffeen ajandaa jaarsa kun ni hin jechuudha ammumaa nutti himaa jira Amma shaawuman fuudha amma ishee dhiisis
Obboleettii haadha seenaa isinitti fuudhu. Hin bareeddi akka ummaa seenaatitti. Isii caalaa bareeddi. Wallaahi jibee. Wallaahi. Qalbii nama muuminaan cabsan jedhanii ati namatti hin taphatin gaa. Qalbii. Muuminni beeraaf jecha booyaama. Ibidda sodaatee booyamane. Yoo obsallee akka ummaa seenaatirra laallattee baruu ni dandeessi. Naafi ati amalli xiyyaafaa kan kee tokkuma beekta oggaa harre waa hedduu jenna. Ayyee. Ayyee. Dhugaa waan saniititti ati koo. Nyaapati. Maamma baanama fuudhutti jechuudha. Nyaapati oggaa harre waa hedduu jechuudha andeenya. Miira keessa gannabaa. Kanaafuu yoo ishiin Hektar gaafii tana gaafatame amma oggaa san naafi adillaa waliin ta'u nu bara. maal jedhu? Fuudhutti jirama maalitti fuudhutti jira ka barbaadaa jira. Sagaleen kiyya ni jira moo hin jiru? Hin jira. Ummaa seenaa deemee naa mariisisis. As jala jechuudha dhagaa jirti. Ummaa seenaa soddaa xiyya gabbara ta'us waa hundaa'uu hin dhiyeessaatitti. Tole naa jedhime. Arabseera deebii giiftii kennii baasee arganii deebi salaamata gaafadhu. Eessa dhaqee? Achi isin bira dhuftee giiftii isin kennite kun hamataan jiru badhuguma deem eegaa ililli yoo isin ol daddarbitu achirraan dhaqe umuseena. Soddaa waan